Garaan naboya ijina imani numara. Obboleessa keenya Abdul Jabbaarin annama reeffa isaa dhiqeerraa tokko jarana mammaakatti hawaasni keenyatti jedhee mammaake dhukkubni yookaan dhibdeen qaama saalatti hin dhufe saala fixatee jedhan falli maaliree diinxanii opereeshina godhanii wallaanan Abdul Jabbar jira isaa nama baay'ee arge du'a isaa namni tokko agarre amma awwaaluuf deemaa jirra akka jarraa ta'ee nama du'a isaa arge keessaa tokko ana waan amma reefu agarre keessaa warri achi turtan argitan warri as turtanii jettanillee qabrirra turtan hedduu akka isinirraa janaazini reeffi ture beekama maaltu nu tursiise dhiiga isaattu yaa'ee cituu dide dhiiga keeti duyda duuba kanaa bakka hedduu meeshaa qara qabuun dhawame shakkina dhaaba hurrii baay'een nutti bu'e hurriin tunillee nurraa bariiti kana ragaan kiyyammoo gurbaan mala warri opereeshina godhellee ifa kuunoo asareeta jala opereeshina godhanii haga handuuratti biinxan suni qaama yaalaa doktortootatti quba qaba maaliif akka ta'e naan galle garuu haasawa tokko waan eegana argitanii ragaa qulqulluu qabatuu waan maltaniif nama kanatu akka biyyatti nama keessani biyya yoo jedhu wajjin qabna Itoophiyaa baana wajjin qabna Oromiyaallee wajjumaan qabna namni kunillee isinii jecha eeganaa waan kana mudate namni ajjeese rabbii ifa dhuunfan ajjeese gamtaan ajjeese qaamni wayii ajjeese kana bifa kanaan rukutama isaa nu warri janaaza isaa reeffa isaa duubarra dhiqee agarre sun achitti mana daneekittuwan kanaaf wanni beeytanii wallaalle beekaa maraa walitti beekumsa rabbiittu jira abbaan goba